osoo har'a abbaan sabkee bar fuula si dhorkachuu baate bar atol seende yookiin isayyuu waa gootee ba'uuf sila safuu namni safuu ofirratti maal qabdu abdiin obboleessa keessanii abdiin maal keessanii ati kan mana isaatti cuqqaalamtee dirqiidhaan qulfiirraa fudhattee mana isaatti hariite obboleessa keeti yoo obboleessa keessan ta'e immoo haga akaakayyuu torbaa as baanu waama si amanna ka gaafsana maal jennare as baati DNA mirmaraarree godhaati as baanu hima atiif abdiin bifaanillee waliin fakkaattanii hojiin keessan tokko bakka raatu lama raatu raatoftu atillee raatu innillee raatu amma borullee nasbayna fudhuuti laga seeni giiftii ko xoosii kiyya furadhu yoo dandeesse boru kootu kun anillee sii dhaamaga boru sa'a booda kootu sa'a 9 booda gunan dalagaa gale kootu waan ani si godha nabbeeka mee ati dhugumoonnee qabda kootu mana kiyya kaanii akka keen fokkoru ka kana si godha har'a silaa soo hargeeni waan godhuuna nabbeeka mataa kee falatee mana hidhaa ijoollee kiyya irraa nagalchitanarra anarra tartee mordoftoota arrabsaa eegalte giiftii ku maalati baalagee gaala feentaan aawus billaa min sheexan rajim mucayyo maal taate ara tasgabbaa'e wallahi ani iddoo baate daaraa keessana si deebisa beeki osoo nama ambaa taate sila achisi dhiisa ture bar nama kiyyeedhe si kabaje of kabaji jiraadha mallee achisi deebisa mannee keessana si deebisa wallahi maallaqa qabdoo farkaa fixa poolisatti malee natti roorriftati soo dhufte jagnaa kiyya ofirra si udaansisee kana situmaa ba'e maan dubbatiin gaafsan amma waan koo biraan naagaa viidiyoo dhudhuuftu wayii boqbaaqa namni boqoboqamee afaanii miti hojiidhaan agarsiisa nama amansiin sodaadhu mana sodaachisiin ani waa takka dantaa dhalatuu keeyyuu yaadadhu barsitoof na yaadachiisa. Ni jaartii hajji isnaati ragaa itti nuubu baatee kaman sin jedhe kar hundaanuu ishii sin jedhe ani amma wannummaan na ajaa'ibu wannummaan ateechi teettee dubbii laaqaa ooltuuf maa'inni jedhaa baran. Maa barriin banii nama hagan achi dhufee sa'aatii meeqa barrii tubu maa hin baniirree walii gallaa silaa wallaallaati. Hin himtamaan sa'aatii 24 waa'ee kiyyaa haasaa ooltu. Sijjamaran waa'ee makiyyaatu haasa'uu hin dandeettu yuunaasayin yuunan galchuu erga jette wanni abdii nan galchuu erga jette waa'ee kiyyaa haasaan oolin anammoo sababni mana kana taa'ee qulfii kennuu didee fi qulfii mana hirribaa abditti kennuu didee akka abdiin waan san qoricha san yookaan mana san gisee seenu qorichi sun qabatee na jaalatu hin barbaadu mucaan akka barbaade haa ta'u akka barbaade jireenya isaa haa jiraatu jedhee isaa yaadee ani waan kana godhaa jira malee akka ati sa'aatii 24 achi teettee na haasoytu waa'ee kiyyaa haasoytu sadiin kunniin walii galanii Abdulaziizii fi Abdulqaadir walii galanii sa'aatii 24 ati jettuuf fi miti kanaaf miti dhugaa dubbachuuf hedduuta akkana aarsitee jirta aarii miira keessa galee aaree dhaqee akkuma viidiyoo isiin hojjette san argeen garuu isiin barrii na jalaan banne beekattee jirti. Gaafa kaanii akkasiin na hiisistee meeshaan na jalaa caccabee naamin jettee akka nama abdii dhugaa dubbachuuf ati gubbarraan akka nama abdii yaadee abdiif akkana ta'ee obboleessa koo maalii jetta malee abi yaada tokko abdii wanna takka yaada. Assalaamu alaykum ashama harka hunii kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirtu bakka jirtanitti nageenya kiyya sinaa qaqqabachaa har'a immoo gaa Abdulqaadir fi Abdulaziz moo maal jechaarti namtittiin har'a waan haaraa immoo nuuf fiddee dhuftee jirti jechuudha magartuuni waan haasaan shi kunis naaf hin galu. Asirratti amma waan ishiin jechaa jirtu osoo ganda keenya dhuftee waa tokko sirreessinee jechaa jirti yaani ishii kun maali udaantittiin udaanaamiin kun jechuudha anaana tooftaadhaan achi nageessite achi tanallee na qabachuuf yookiin immoo nadhamaasuuf waan akkasii yaaddee natti fakkaata jechuudhaan akka yaada kiyyaatti malee abdiidha yaaddee miti ani har'as borus iftaanis ima siin jedha aga irra kiyya tolfadhee keessi kiyyallee summii ta'ee siin jedha. Summis ta'u ka aga kee kana summii of keessaa hin qabu ma jechuu miti jechuuni barbaada asirratti jechuudha. Har'a ani viidiyoo ishii kanallee ganama bariisaa kana argee nagarree akka ishiin yaada kana naa keessa jechuudha. Deebisuuf hin barbaanne ture. Amma lammanni deebi'ee dhufnaan deebiidhaaf dhufe jechuudha malee ani kana baalagee akkasiitiin maqaan kiyyayyuu waamamuu hin qabu. Garuu immoo deebisiif laachuuf dhufee jira jechuudha. Sinarra yoo dhuguman tala namaa taate yoo sirna qabaatte yoo onnee qabaatte afaaniin gadi buk jechaa osoo hin ta'in onnee kee keessatti laphee kee keessatti garaan kee sun gudaan guutee qabaatu hin jiraati. Garaa kee keessa qabadhuuti nama miidhuuf yaali malee namatti himaa nama miidhanii jechuudha. Asirratti waan sin jechuu barbaadu magartuu jechuudha. Maaliifiyyuu kijibduu fi afuuftuun dhudhuuftuun ani kana godha ebeluu akkas godha asiin baa jedhee afuufa
hojiirratti hin jiru jechuudha. Hojiidhaan as bahi nu agarsiisa na ajjeesus yookiin atumus yoo barbaadde hojiin agarsiisi malee afaaniin afuufaa asirratti baatee akkasii miti jechuudha. Walumaa galatti innaa har'a immoo dhugguun mana jiru maan dhufirre iddoon ani mana hin jirretti dhuftee ulaa sa'a meeqa tumaa oolte akka sareen illee kabajaa qabdi jechuudha. Abbaan sabkee barillee kana naaf hin himne iyyuu ani qubayyuu hin qabu jechuudha. Warri hollaa kana na himanitti ijoolleen hollaa keenyaayyuu ijoollee saba biraati jechuudha. Namtittii wayii dhuftee namtittiin abdii adamsitu sun gaafa duraarraa birrii sinii kenna. Abdii doolaara 200 summiin haalaadhaaf jettee kadhatanii turte jechuudha. Ijoolleen hollaa kiyyaanii jiranii ijoollee ambaati garuu abdii kana dabarsanii hin kennine jechuudha gaafa duraatu. Ammallee abbaan sabkee bar sareen kabajaa qabdedhani. Abbaan manaa kee kun edaa akkanatti ni dubbataa ni lolaa jedha aga jedhanitti ijoolleen jechuudha. Sareetti qalee asii ishee hari'ee jechuudha. Baaqitti jechuudha. Ammallee hidhaa keetti deebi'uu feeta. Amma ani akka haadha sabkee kana afaaniin bayeellee si haasa'ee si kabajee si sagadaan oolu amma son poolisa sittiin fidiin deemi jedhanii fincaan ishee warra fincoofte fincaan keessan asoo si waraabame bareeda ture fincaan ofirra fincooftee asii ka fiigde taaksii qabattee dhufte isaan baatee baddee jechuudha. Atamma ani si dhiise si kabaje saa 24 maqaa kee maaliidha ani maqaa kee sheexanni haadha sheexana mataa baattee deemtaati amma maqaa ati nama jedhee maqaa kee dhaahoola. Si malee kanatti dhaaddatu dhugaa kaanii dhugaa keessan bargadi waan keessan udaan keessan gadudaanaa oltan gadi isinii baasa kanaaf na jibbitanii jechuudha. Dhugaadhaan mallee sadi taatanii muudii nurra qabataa jirtan malee abdiidha nama yaaddee miti irra deddeebi'ee kun asi haasa'an oolu yaa bada jinni. Abdiin jaalanne abdii jaaladhe ifa galas bayiiti abdii jaaladhee jira jedhi jaalannaanu jala shunquuqxaa jaalannaanu namticha namaa hawwitee duute irratti duute bar namticha namaa. Egan jaalanne bahii siin jenne nu furtuu isaatti kenniiti namtichi yoo fedhachi keessa haa maraatu bahii jedhee namni hunduu siin jechaa jira barsi dhaga'uu didesitu fedhaan hin feetane abdii kalaas bakka ifuma gala an abdii ni jaaladha jedhi nu himadhu abdiin hordoftoota isaas nu hundayyuu ni kabajaa si ammachacha'uu dandeenya ifa gala haasa'immoo shirriirummaadhaan summiidhaan yookiin immoo yaani siiriidhaan hin deemin akka intala namaa qajeeliiti nu dasnu jedhanu anarra tartee hordoftoota arrabsaa eegalte giiftii kun maalati baalagee gaala feentaan auzbillaa min sheexan rajim mucayyo maal taate ara tasgabbaa'e wallahi ani iddoo baate daaraa keessana si deebisa beeki osoo nama ambaa taate sila achisi dhiisa ture bar nama kiyyeedhee si kabaje of kabajii jiraadhan mallee achi si deebisa man'ee keessana si deebisa wallahi maallaqa qabdoo farkaa fixa poolisatti malee natti roorriftati osoo dhufte jagnaa kiyya ofirra si udaansisee kana situmaa ba'e maan dubbatiin gaafsan amma waan koo biraan naagaa viidiyoo dhudhuuftu wayii boqbaaqa namni boqoboqamee afaaniin miti hojiidhaan agarsiisa nama amansiin sodaadhu mana sodaachisiin ani waa takka dantaa dhalatuu keeyyuu yaadadhu barsitoof na yaadachiisaa jira. Animmaa qoricha keetikaa qoricha budaa jechuun ana bar kana siifachi deemtee allaaggattee afaan kee banaa baate anatu likkisi galchee dura akka nama nagaa kan liqis lis jettee dhufte amma immoo eegaluuf deemta. Mee toftaashii ilaala mee achi koottuuti naan jette bana bilbiltee jennaan jalaa kaasuu didee itti deebi'ee immoo kaase anu homaa mitiski maal jechuu feete jedhee jechuudha. Maal naan jetti achi koottuuti hallii goona mana sirreessinaa fi mana tolchinaa fi ati nama gaariidha ati maal isaa nama walii galanii jaartii hajjii faana yookiin miila kiyyatti waan hidhuuf yookiin achitti na ajjeesuuf turaani gowwaa miti bakka sin deemtanii bakka sin jirtan gahuu mitiiti naannoo keessanuu gahuun fedhu maaliif uummata sheexana itti warri nu arrabsitan haati sabkee warii waan hin taane isinii fi dabarsiti maal waan hin taane isinii si dabarse hojii kee si argaa jira uummanni waan sobee cubbuu sirra kaa'ee takkan jiru hojii kee takka jalqabarraa agammaani waan ani kijibduudha si nama nu jedheef as baatee ana arrabsite amantallee gaala feenxaan kun jechuudha. Warri koomantii gaarii nu barreessitan galatooma warri koomantii gaarii maal si barreessa warri si barreessu ko yoo jiraate iyyuu gaala feenxaa akka keeti malee nama sammuu qabu miti kan si waan gaarii si barreessu si dhiisne nu dhiisi si kabajne nu kabaji waa
abdiif ana amma walitti ofuuf maal jechaa jirti amma way gudi kono nama dinqa dhugaa hojii mucatti kana maal jetti akka mana kanaayyuu hin baane ishiitu na dhoowwe jedhaanii amma innillee hodhabaan kun immoo inni namane booda abdiin illee na arrabsuun san oolu isinillee asirratti shahaada taatu abdiin kun gowwa abdii irraa maal qabdu abdiin obboleessa keessanii abdiin maal keessanii ati kan mana isaatti cuqqaalamtee dirqiidhaan qulfii irraa fudhattee mana isaatti hariite obboleessa keeti yoo obboleessa keessan ta'e immoo haga akaakayyuu torbaa as baanu waama si amanna ka gaafsana maal jennare as baati DNA mirmaraarree godhaati as baanu hima atiif abdiin bifaanillee waliin fakkaattanii hojiin keessan tokko bakka raatu lama raatu raatoftu atillee raatu innillee raatu amma borullee nas bayina arrabsaa hanin beeka abdii jechuudha gizee tokko dubartiin kun jechuun sheexanaa miti ishiin amma naman siiftiin abdiin yaadni isaa gara ishii goruunsaan oolu jechoota ishiin fayyadamaa jirtu fuula argattee jirti akka haasa'aa jirtutti gaafa duraa ammarraa deemattee qulfii anatti ka kennuuf dhuftu giiftii koo qulficha irratti waa hojjechiifte moo maal la gochuufi jedha bara an harkaa fuute qulfii waa moo ana si bane mana san moo ana dhaqisiin jedhe gaafa duraadha sabboontu dhaqinaan jedhee jette as deebite amma immoo jaartii hajjii jechaa turte torbee tokkoof amma immoo as deebite waan koo ishiitu akka mana keetiyyuu hin baane na gochaa jira jedhaanii jette asirratti isin hubadha waan ishiin jettu amma niitiin kun duraa hin deemtu jedhe ammallee uman deemtu mana sana in sobdii magartuu ammallee ni kijibdaa abdii harkuma deeffachuuf deemtaa ani abdii kana yoo dandeesse mataatti baadhu magaalaa keessaan deemii siin jedhe barsi dhiisen ani maal ta'e siin jedhe ammallee garummaa abdii ni miidha jettee yoo ati waan akkasii eegalte bakki ati baate sun bakkuma sana si deebisa malee waan akkasii hin jiru siin jedhan har'as boru san siin sodaadhu anan sodaachisiin qafaa fi qififtaami sheexana haadha siirii inde kaleessumatu bari kofoo shurraabii abdii uffadhe ammallee immoo kofoo uffadhaa kofoo saffadhe as bahaa jette waan ani jedhu immoo noolu kunoo deengaddani paantii saffadhe as bahaa jetti namtittiin hin jenne har'a kunoo qumxaa jette boru paantumaan akkasiin baane hin qawwasiin sammuu keetti deebi intala ko nurraa gadhaabbadhu koottaatti galaa hordoftoota keessaas namni abdii irraa waa qabaata yoo jiraatan namni abdii irraa waa qabu tokko dhimma qabu takka hin jiru namni namummaa isaatiif kabajee isa jaalatee isaaf bo'aa jira malee as ba'ee waan abdii irraa qabu takka hin jiru ati daangaa namatti hin darbiin afaan dhoqqeedha afaan kee A'udzubillah min shaytaanir rajiim namni waan darbe irraan baratu waan tare irraan barattu waan jechaa baane si gorsine si kabajne haadha sabkee baan waan koo xoosii waan koo fudhuuti laga seeni giiftii koo xoosii kiyya furadhu yoo dandeesse boru kootu kun anillee si dhaamaga boru sa'a booda kootu sa'a 9 booda gunan dalagaa gali kootu waan ani si godha nabbeeka mee ati dhugumoonnee qabda kootu mana kiyya kaani akka keen fokkoru ka kana si godha har'a silaa soo hargeeni waan godhuuna nabbeeka mataa kee falatee mana hidhaa ijoollee kiyya irraa nagalchitan irraa dhaabbadhu ani ciqiccikii fi nizinniziin barbaadu giiftii ko inde bagana hiisifte haadha sabkee bargalatoomi of baree jira maal ta'ee jira amma ammas deebite abdii yoom akka fedhe godhe maaltu nama dhibe akka ni mana kanaayyuu hin baane fedhanii a'uuzbillah baay'in achi ciisachitti maragame maal godhanii kadhattu jireenya kee jiraadhu naan jetta jireenyaan immoo jireenya raahaa qabdu jiraata jira alhamdulillah si malee kan jireenya namaa keessa deemee olii gad baxabbaxe akka dongoraa muka magaalaa keessa deemee maal godhu har'a maal borcu har'a maal balleessu gizee keetti fayyadamii hojjedhu of jijjiir haga nama waan namaa gaccabsuu fi jiruu namaa diiguudhaaf safoo ofirratti hin beektu ani abdii kanaa nan galchu waa'ee isaa kan jedhe kan inni illee oboboboo jecha si jala deemee achitti kan inni ofiittuu raata achitti mataa gaggombifatee akkasaa durii sana mugaa oolu kana argee aaree ani nan galchu waan abdii siin jedhe dhuguma immoo har'as borus nan galchu waa'een furtuu mana isaa nan galchuan anaa miti kasitti kenne habiibti anaafati waadaa takka hin qabnu aniifati kun fagoo viidiyoodhaan wal beeyna ture sababa abdii mana kiyya dhuftee akka sheexana mana kiyya tumaa olta malee a'uuzbillah namni yoo nama dhiise nama hin dhiisu namni afaaniin fokkorsaanii miti hojiin agarsiise tamam na haati sabkee bar waan si sodaatu tokko hin jiru aqaamii kiyya waan hin jijjiiru tokko hin jiru
har'allee borullee ni kijibdaa ordoftootaaf kabajamtoota keenya isinillee waan kana xiinxalaa qabadha. Durarraallee isiniin jechaa ture ammallee intalli kun ni sobdii namticha hambaa qilee seensisuuf deemti. Obboleessa kiyya jettanii siif obboleessa kan dongoramtee mana isaa teessu amma afaan achi banaa oltee mana kaan seenti kaanii baati. Ati dhugaadhaan nama abdii yaaddu yoo taate intala namaa yoo taate waan tokko qabatamaan agarsiista ture garuu dhudhuuftuu fi kijibduu gaala feenxaa kunoo warra shaaraarra deemee kunoo jimaa qama'ee akka fedhe ta'ee shiishaa aarsee kunoo warra raahaa malee warra kaayyoo takka hin qabne waan taateefu maqaa kiyya hin dhayinii siin jedha. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya har'aaf kanuma isiniif qabadhee dhufe yoon balleesses na of kalcha jechoota danda'anillee fayyadamuu danda'a. Na gorsaa isiniin jechuu barbaada. Intala sheexana kana rabbi akkanarraa qabu isinillee du'aa inaaf godha. Ishiin amma deemtee jiruu kiyyallee diiguuf deemte ani immoo ishiin sodaadhu. Bismillah inshallah rabbiin narraa qaba gufuu adda addaarraa jechuudha. Galatooma.